Dhaggeeffattoonni keenya ayyaana cuuphaa har'a kabajaa ooltan baga nagaan ittiin sin ga'ee jenna. Guyyaan har'aa kibxata amajjii 19 barrisaas 2021 keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. United States Prezidaantii ishee 46ffaa boor as magaalaa Washington DC keessatti hirbuu seensisuudhaan muudachuuf qophiitti jirti. Dhiyeenya kana deeggartoonni pirezidaantii taayitaa gallakkisuuf jiranii kan Doonaald Tiraamp hokkara lubbuu namaa galaafatee kaasuudhaan waajjira mana maree humnaan seenuurraa kan ka'e yaaddoon nageenyaa dabalee eegumsi cimee jira. Itoophiyaa naannolee adda addaatti ayyaana cuuphaa ayyaaneffatamaa oolee haala kabajamaa ayyaana kanaa kan Finfinnee keessaa fi naannolee biroo haala nageenya naannoo fi of eeggannoo COVID-19 ilaalchisee gabaasa qabna. Ajjeechaa weellisaa Hacaaluu Hundeessaatii booda Oromiyaa keessatti namoota hedduutu hidhame. Deemsa himannaa seeraa hidhamtoota kanaarratti gaggeeffamaa jiru. Hojiin olaantummaa seeraa eegsisuu fi mirga hidhamtootaa ilaalchisee hayyoota seeraa lama waliin marii gaggeessine kutaa lammaffaa har'a fudhannee dhiyaanna. Kanneeniif kanneen biroof hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Piroodyusariin tamsaasa har'aa Nugusuu Taamree akkasumas tamsaasa intarneetiif miidiyaa hawaasummaa kan qindeessitu Tigisti Gammeeti oduu addunyaaf gara soraatti. Namtu biyya sanitti Ameerikaan bor pirezidaantii isii 46 kakachiiftee mootummaatti kennatti. Fulaa pirezidaantiin itti kakatu Washington DC US Capitol dallaa sibiilatti ijaaranii waraana kumkurnyi hedduu marseetiin eeguu jira. Gubbaallee akkanuma eegan. Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa lafti xiqqayyoo namni 700 caalaan keessa jiraatu tunini duri guyyaa akkana kan nam miliyoon hedduu simatti ammaan tan mirga bitaan marsanii karaa itti cufaniitiin xuuphanneessanii gam cufaanuyyuu eeguu jiran. Diidi bal'aa Washington DC Naashinaal Mool yaayyuu cufan karaa baaburaa halaaf jala yaayyuu cufan karaa gugurdaa riqaa karaa gugurdaarra yaa'ulleen cufa qaba. Pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp aadaa Ameerikaan gana 160 qabaachaa baate ka pirezidaantiin namis mo'ate eebbisee qophii gammachuu sunillee dhufuufi dhiisetti bori ganamaanuu White House keessa Florida godaanuu fi walitti qabuufi jiran. Taanaan isaa Mike Pence ammoo qophii Joe Biden fi Kamala Harris pirezidaantummaatti filantanatti dhufuuf kurfoo jira. Mani maree Ameerikaa torbaan dabarkees pirezidaantii Tiraamp warri isi deeggaru Kongireesii Ameerikaa laf pirezidaantiin itti kakate mootummaatti kennan kana duulchis jedhanitti ammallee himachaa impeachment jedhaniin himachuuf seeritti qixeeffachuutti jiran. Yoo irratti waliigalanii balleessaallee itti muran pirezidaantii Tiraamp lammeessoo pirezidaantummaaf dorgomuu hin danda'u inni ammoo waan himataniin kan mormachuutti jira. Hojii fixatee ba'uun duratti pirezidaantii Tiraamp nama 100 ga'u manidhaa jiru dhiifamaan hidhaa gad lakkisuuf kurfoo jira. Ameerikaan bor Joe Biden fi ittaantuu isaa Kamala Harris kakachiisanii hojii itti kennan. Jeequmsi dhiyoo tanaatiif jedhetteetiin jabeeffattee lafee eeggachuu jiraattulla Ameerikaan akkuma malisii nagumaan mootummaa wal kennachuu fi abdiin eeggachuu jiran. Mike Sullivan'itti nu ergee jaalanneen nutti. United States keessatti waggaa 4 ka baratamee fi akkaan barbaachisaa ta'e sirna kakatanii aangoo pirezidaantummaa United States qabachuuf waraanni bobbaafamee jiru isa bara wal waraansa siviilota biyyattii sanaa as mul'ateen beekuu jedhameera. Kan bor aangoo gadhiisuuf jiran pirezidaant Doonaald Tiraamp torban darbe yeroo lammataaf mana maree bakka bu'oota uummataa keessatti himannaan irratti dhiyaate. Kan pirezidaantii United States ta'uuf jiran Joe Biden sirna kakuu isaanii irratti mata dureen fudhatanii dhiyaatan Ameerikaa tokko taate ka jedhu yoo ta'u kana fiixaan baasuun garuu rakkisaa ta'uuf deema. Eegdonni biyyoolessaa 25,000 bobbaafamanii ka jiran yoo ta'u poolisoonnis dabalataan jiru. Poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa kan United States eeganiif qondaala ka turan Terence Gaynor VOA'f akka ibsanitti haalli nageenya amma gaariidha jedhu. The planning for that has been going on for over a year as it was when I ran some of those operations. And there'll be some 5,000 law enforcement officers from the United States to be brought in the counties to supplement. Sirna borii kanaaf waggaa tokko dura ture kan qophiin jalqabame. Yeroo qophiin kun jalqabametti hanga tokko natu gaggeessaa ture. Akka yeroo sana karoorfametti kanneen seera eegsisan 5,000 ta'an United States guutummaarraa gara Washington fiduun konyaaleen jiran immoo tajaajila tikaa waajjira qorannoo federaalaaf poolisoota mana maree bakka bu'oota uummataa eegan itti dabaluu ka jedhu ture. Kanaaf sirni kakatanii aangoo qabachuu pirezidaantii inni borii kun nagaan akka gaggeeffamu ofirratti amantaan qabaa jedhan. Sirni gaggeeffamu walirraa fageenyi namootaa kan itti eegamu
Harki caalaan isaa immoo gama masariitiin kan keessummeessan Tom Hanksii fi kan bashannansiisan immoo weellistoota akka Lady Gagaa fi Jennifer Lopez faatu keessa jira jedhameera. Magaalaan Waashintan harki caalaan cufaadha. Alaabaan hedduminaan fannifamanis uummata silaa sirna kakuu pireezidaantummaa irratti qaamaan argamaa turan 100,000 bakka bu'u. Guyyaa gammachuu pireezidaantii Ameerikaa haaraatti filan kanatti sirbituu Ameerikaa hedduutti yaamutti jiran. Warra duraan yaaman irralletti ammallee Garth Brooksitti dabalanii yaaman. Guyyaan kun guyyaa mana keenya itti gammaduu jedhu Brooks. Namni country music yookaan ammoo sirba western music jedhan ka sirbaaf aadaaf makanii sirbuun beekamu. Sirbitoota guyyaa kana yaaman keessaa Lady Gaga, Jennifer Lopez faati warra qara yaamaniitiin qophii jiru. Pireezidaant Obaamallee bara ofiitti jira kana yaammate. Brooksiin kun guyyaa gammachuu pireezidaantii Tiraampiif sirbi jedhaniitiin ganna furiin dura yaamani hojii dhibii harka qabaa jedhetti. Sirbi inni ammaan tan sirbuuf deemu kun Broken Down. Bare bones staff jedha waan gargar jigee fi lafeelee gurguddoo jecha jedhu walitti dhiyaata. Sirbi isaan beekan keessaa We Shall Be Free sirbi jedhamu ammattiin sirbu. Joe Biden fi Kamala Harris warri pireezidaantii Ameerikaatii fi itti aantuu pireezidaantii Ameerikaatii filatanii uummata Ameerikaa 400,000 ta'u koronaan fixe ulfinni isaaniitu jedhanii sagantaarra qopheessaniif dhufani. Qophii tana maatii ofii guurratanii itti dhufanii arda ibsee lubbuu jara dhumate yaadachuuf qabsiisan 400 diidi bal'aa yaadannoo pireezidaantii Abraham Lincoln dhaaban Lincoln Memorial jedhan biratti dhaqaniitiin qophiisuun keessatti argamu. Ameerikaan guyyaa qophii gammachuu pireezidaantiitti filan kana dhufa koronaallee akka irraa of eegan walitti dhaamachuu jiran. Vaayirasiin koronaa kun Ameerikaatti ammallee akka malee dabalaa deemuu jira. Namni dhukkub kan qabu deemuun deemee Kaalifoorniyaatti miliyoona 3 hayyuu ga'e. Ameerikaatti miliyoona 24 hayyuu caale. Kaalifoorniyaan Ameerikaa gama dhiyaa jirti. Dhukkubi kun naannoo sunitti gudduum heddachaa deemuu jira. Qorsi koronaa dhaaba Moderna irraa dhufa immoo nama tokko dhibuu jiraachuun isaallee yaaddoo namatti ta'uu jira. Kaalifoorniyaan kutaa Ameerikaa gurguddoo keessaa tokko. Nam miliyoona 40 ta'utti keessa jiraata. Nam 33,724 caalutti dhiba kanaan lubbuu dhabe akka Yuunivarsiitiin Ameerikaa beekamtuun Johns Hopkins jettetti. Kaalifoorniyaan nama isii hedduu koronaa irraa akimachuu jirti. Ogeeyyooti qorsaa ammoo qorsaa Moderna irraa dhufu irra dhaaban gaafachuutti jiran. Mootummaan Ameerikaa haaraayii dhufuu jiru kun waan koronaa kana irratti hajaja gurguddaa baasuuf deeme. Meksikoon qorsa koronaa silaa torbaan kana keessa dhaaba Pfizer BioNTech irraa bitachuuf jechuu addunyaan akka qorsa kana waliin geettuuf jettetti torbaan lamaaf bitachuu lakkifti. Akka biyyooti hiyyeeyyiilleen qorsa kana argachuu danda'aniif jettetti lakkifnee jette akka mootummaan isee jedhetti. Dhaabii fayyaa addunyaa WHO'n akka addunyaan qorsa kana waliin geetti gaafachaa ture. Meksikoon akka pireezidaantiin isii Andres Manuel Lopez Obrador jedhetti nam biisiitiif arda qorsa 200,000 bitatte. Achiin duubatti ammoo xiqqoo jidduu dhaabda akka namni dhibiilleen bitachuu danda'u. Biyya afaan Oromoo caqasuu jirtan. Itoophiyaan cuuphaa yookaan ammoo masqala ulfeeffachaa oolte. Koronaallee jedhanii namni waliin hanqanne walitti heddatee kaan istaadiyoomii kaan fuula hedduutti ulfeeffate. Bulchootii amantiilleen akkuma uummatni wal qarqaaree wal jabeeffatu dhaamatan. Itoophiyaa gama bahaallee akkuma kana qophii tan ulfeeffatan. Tigraayilleetti uummati naga lafaatii fi labsii muddamtoota jirtuu fi jedheetiin qophii tana manneen amantii keessatti ulfeeffatee jedhu. Eertiraalleen akkuma kana qophii tan ulfeeffachaa oolte. Finfinnee istaadiyoomii Jaan Meedaalleen nagumaan dhumattee jedhu oduun duubatti deebin. Yuunaayitid Isteet waraanisi Soomaalee baafatullee biyyatti lamaanuu nagaa lafaa eeguu irratti wal qarqaaruu jiranii jedha. Bulchiinsi mootummaa Somaalee taatullee eegee waraanii Ameerikaa achi ba'e yaaddoo guddaa jedha. Haa taatutamma bulchootii Somaalee ammallee Alshabaabii ofirra hadhuu fi humni xiyyaara waraana Ameerikaa abdatti. Iji kana keessa muummeen ministeera Somaalee Mohammed Hussein Rooblee fi itti gaafatamtooti waraan biyyi suni adoo waraanii Ameerikaa achiin baniyyuu kaambii waraana Ameerikaa Mogadishoo Baldooglee jirtu dhaqaniitiin waraana achi jiru galateeffatan. Ameerikaan hajaja pireezidaanti Tiraampiitiin waraan isii achi qabdu 700 fulatti jijjiirti godaansifti. Humni waraana Ameerikaatii fi Somaaleetti itti wal qarqaare akka bulchootii bisunii jedhanitti waraana Alshabaab achi baase. Waraanii Alshabaab mootummaa Somaalee qubbaanu dhoowwe waan hedduun rakkisee namallee irra fixa ba'e. Ardii Afrikaa keessa biyya Afrikaa kibbaatti vaayirasii koronaa kanaan guddoo rakkachuu jira. Biyyattiin ammaan tana oduu gammachuutiif oduu gaddaalee ol dhagaa'uu jirti. Akka bulchootii fayyaa biisuun jedhanitti vaayirasiin koronaa harka 23 biisuun keessa xiqqaachaa deemuu jira. Haa taatu malee vaayirasiin haaraan ammoo dabalaa deemuu jira. Akka bulchiinsi fayyaa biisuun jedhetti vaayirasiin koronaa haaraay 501V2 jedhani Afrikaa kibbaa keessatti heddachaa deemuu jira. Koronaan haaraay kun kadurii caala ariifatee nama dabruu danda'a. Haa taatu malee kadurii caala humni qabamoo hin qabu ogeeyyoota fayyaa irraa caqasuuf yaa'u jiran. Darfur gama dhiyaatti akka warri ilaalan argi jedhetti milishooti manneen hedduu gubanii nama hedduullee fixan. Milishooti mootummaa suniin waladani lol irratti nam 129 caal fixanii manneen hedduu guggubanii nam 190. Koronaa Itoophiyaa keessatti argame as ayyaanni cuuphaa waltajjii irratti yeroo kabajamu kun kan jalqabaati. Kabaja ayyaana cuuphaa baranaa irrattis hordoftoonni amantii kiristaanaa ortodoksii hedduminaan irratti hirmaatan. Paatriyaarkiin amantii ortodoksii Itoophiyaa Abuna Maatiyaas
Sirna kanarratti argamuudhaan uummanni dhukkuba HIV/AIDS fi vaayirasii koronaa irraa akka of eeggatu dhaamsa dabarsaniiru. Wal gargaaruunis duudhaa uummataa ta'e itti fufuu qabaa jedhu. Tsahaay Daamxootu Finfinneerraa gabaasa nu erge. Ayyaanni cuuphaa bara kanaa haala ho'aan kabajamus namoonni raadiyoon sagalee Ameerikaa haasofsiise akka ibsanitti hirmaattonni ayyaanichaa hedduun vaayirasii koronaa waan dagatan fakkaatu jedhan gariin ammoo of eeggannoon jira jechuun ibsaniiru. Maqaan koo Faarfataa Daakuu Isheetu Yaadessin jedhama. Kanan dhufes Walladuu Kabotaa Wiirtuu Gadduu Galeessaa Koree Faarfannaa irratti. Ayyaanni cuuphaa baranaa sababa koronaatiin haala barreen gaddaatiif kabajuu baannus amma ta'e garuu koronaa marraa ofirraa eegaa hamma danda'ameeni kabajamaa ooleera jechuudha. Jaalalaanis akka barreen gaddaatiif ta'uu baatus amma ta'e gaggeeffame jedhee yaada. Haala koronaa wajjin koronaan of eeggannoo irratti hagasmara mul'achuu baatus amma ta'e garuu uummanni of eeggaa jira jedhee yaada. Maaskii kan godhatan jiru kan hin godhannes immoo fageenya isaanii eeggatanii haalaan gaggeeffamaa jiru jedhee yaada. Ayyaanni cuuphaa kana baay'ee kan namatti toluu fi haala gammachuudhaan kan kabajaa jirrudha. Barreen gaddaa namni baay'inaanis kana hin caala haa ta'u malee baran ammoo sababii COVID'dhaan namni xiqqoo akka barreen gaddaan taane haa ta'u garuu baay'inni nama ammayyuu jira garuu namni maaksii godhachuudhaan fageenya isaa eeggachuudhaan haala gaariidhaan kabajee jira jechuudha. Ayyaanni cuuphaa ayyaana amantaa ta'urra darbee waliin jireenya hawaasummaadhaaf bu'uuraa jechuun paatriyaarkiin mana amantaa Ortoodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa qulqulluu Abuune Maatiyaas ibsaniiru. በዓለ ጥምቀታችን ባለፈው ዓመት በዩኔስኮ ለመመዝገብ እንደበቃ ይታወሳል። Ayyaanni cuuphaa keenya bara darbee yuuneeskoo irratti galmaa'uun isaanii yaadatama. Abbootiin durii yeroo ayyaana kana kabajan amantaan ala walitti hidhamiinsi hawaasummaa akka cimuu danda'uuf kan walitti nama fiduu, kan nama araarsuu, kan dhiifama wal gaafachiisuu fi waliin jireenya cimsu ta'uu isaatti amanu. Akkasitti duudhaa isaanii ijaarratan. Kanaaf ayyaana kana namni hundi hawwiin eeggata. Ayyaanichi hirmaachisaa ta'uu isaatiin aadaan hedduu fi afaan garaagaraatiin faarfachuu fi kadhannaa taasisuun ayyaana addaa isa taasisa. Duudhaa hawaasummaa amantaa irraa burqe kana Itoophiyaanotni hundi keenya iyyuu sirnaan kunuunsuu fi itti fayyadamuu qabna. ልንጠቀምበት ይገባል። Abuune Maatiyaas itti dabaluun uummanni dhibee HIV/AIDS fi vaayirasii koronaa irraa akka of eegu hubachiisan. ለበርካታ ዓመታት የሕዝባችንን ጤና ጠንቅ ሆኖ waggoota dheeraadhaaf rakkoo fayyaa uummata keenyaa kan ta'e ture dhukkubni HIV/AIDS ammas irra deebiidhaan uummata keenya keessumaa dargaggoota keenya miidhaa akka jiru dhagahamaa jira. Kanaafis dhukkuba kana ittisuuf barumsa wangeelaa tokkoo fi tokkoon murtaa'u kan jedhu hojiirra oolchuun keenya dirqama. Sagalee Waaqayyoos kanuma gorsa waan ta'eef uummatni gorsa kana fudhachuun HIV/AIDS irraa akka of eegu maqaa Waaqayyootiin ni kadhanna. Kanneen vaayirasii kanaan qabamtanii jirtan ammoo qoricha ogeessi fayyaa isiniif kennu osoo addaan hin kutin fudhachuun dagatinaa. Dhabala yoo deemtan qoricha sin dhiisnaa. Lamaanuma isaa ol faana fudhadhaa. Dhumarratti hordoftootni amantaa kiristaanaa yeroo ayyaana cuuphaa kana kabajnu addunyaa fi biyya keenya sodaa cimaa keessa kan galche vaayirasii koronaadhaan akka hin miidhamneef hundumtuu of eeggannoo cimaa akka taasisu ergaa abbummaa keenya ni dabarsina. አባታዊ መልእክታችንን እናስተላልፋለን። Ministeerri Aadaa fi Turizimii Itoophiyaa Dr. Hiruut Kaasaa ayyaanni cuuphaa har'a kabajamu bara darbe akka hambaatti yuuneeskootti kan galmaa'e jechuun ayyaanichi sadarkaa addunyaatti beekamtii kan qabuu fi jaallatamaadha jechuun ibsanii. Itoophiyaanonni walitti hidhamiinsa hawaasummaa gargar bahuu hin dandeenye qabu jechuun duudhaan kun cimuu qabaa jechuun erga kan dabarsan itti aantu kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebeeti. Uummata sabaa fi sablammii adda addaa kan jiraachistu Itoophiyaa qofaaf osoo hin taane lammiilee lammummaa biyyoota adda addaa qaban lammiilee addunyaa maraaf bakka jireenyaa ta'uu dandeesseetti. Kanaaf hunda keenyaafuu nu geessi. Qarqaraaf qarqara dhaabbatanii biyya ijaaruun waaqayyoon kadhachuu fi ayyaana ayyaaneffachuun hin danda'amu. Waan tokkoon yoo adda taaniyyuu kan biraatiin ammoo walitti hidhata qabna. Tokko taana. Nuti Itoophiyaanonni akka xaafii durbucaa yookaan wal makaati. Gargar bahuu hin dandeenyu. Kanaaf wal kabanyee walitti dhiyaachuu qabna. Yeroo sana nama waliinis ta'e waaqa waliin nagaan jiraanna. Yoo akkas ta'e waliin ajjeesnu,
waliin balleessinu garaas walitti jabaannu eenyummaan keenya dhugaas isa kanadha jedhan Aadde Adaanechi. Ayyaanni cuuphaa baranaa Finfinnee dabalatee sadarkaa biyyaatti rakkoo nageenyaa malee xumuramee jechuun Koomishinii Poolisii Federaalaatti hoogganaan sabquunnamtii obbo Jeelaan Abdii raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Haala nageenyaa irratti poolisiin federaalaatii fi kan biyyaallee akka waliigalaatti humni nageenyaa hundi isaa kan biyyaa akka jirutti qophii godhanii duraan dursanii akka rakkoon takka hin uumamne akka nageenya akka ayyaanni kun gartee akka nagaan kabajamu qophii hamaa godhanii turanii haaluma saniin uummata wajjin ta'uudhaan haala gaariidhaan osoo rakkoon tokko hin uumamin ayyaanni kun karaa nagaa ta'een kabajamee haala ho'aa ta'een iddoo hundatti akka biyyaatitti kabajamee haga ammaatitti nagaan xumuramee jira. Haga amma sa'aatitti kanarratti uummata akka rakkoon gahee hin jiru. Ayyaana cuuphaa Finfinnee Horofa Boombiitti kabajame irratti hirmaattonni ayyaanichaa qajeelfama ittisa vaayirasii koronaa hojiirra kan hin oolchinee fi namoonni lakkoofsaan hedduu ta'an walitti hiiqanii wal dhiibaa kan deeman akkasumas haguuggii afaaniif funyaanii kan hin qabnes hedduun jiraachuu argeen jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerraa. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Erga weellisaa Hacaaluu Hundeessaa ajjeefameen booda hidhaaleen naannoo Oromiyaatti hedduminaan mul'ataniin walqabatee kaleessa kutaa duraatti ogeessota seeraa mariisisuun keenya ni yaadatama. Keessummoonni keenya obbo Jeetuu Iddoosaa fi obbo Daani'eel Asaffaa turtii har'aatiin mirga namni to'annaa jala oolee mana murtiitti dhiyaachuu mirga wabii fi gahee poolisii akkasumas walabummaa mana murtii irratti xiyyeeffachuun marii gaggeessu. Marii kana kan gaggeesse oduu gabaasaa keenya Muktaar Jamaalii kutaan lammaffaa kunoo. Namoonni dhamaniitiin mirga mana murtiitti dhiyaachuu yookaan ammoo mirga qaama walaba ta'uu hedduminaan ka'a. Namni battala qabametti mirga mana murtiitti dhiyaachuu kun akkamiin laallama? Obbo Jettuun kanarratti yaada duraa osoo nuu kennitanii. Akkaataa heera mootummaatiin namni tokko shakkamee qabame sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhiyaachuu akka qabu seerri mootummaa ni ka'a. Namni qaama seera raawwachiisullee qaamni mootummaallee kunis mirga heera mootummaatiin taa'e kan kabajuu qaba jechuudha. Amma akka arginutti namoonni baay'ee hidhamanii mana hidhaa ta'anii mana murtiitti hin dhiyaanne maaliif hin dhiyaatanii yaada jedhu yeroo kaasnu itti gaafatamummaa heera mootummaa cabsuutiin ta'a jechuudha. Siiriyeesli wanti kun sirraa'uu kan qabu ta'uu hubannaa jechuudha. Qaama seera kabachiisu poolisiillee abbaa alangaallee mana murtiillee seerri kun kabajamuu akka qabu manni murtiillee kanarratti hojjechuuf maaliif mirga namummaa faana wal qabata waan ta'eef raayitiivatti mirga baay'ee fandamentaal ta'e addunyaa irratti international communitiin itti walii gale waan ta'eef kabajamuu akka qabu wanti hubatamuu qabu ni jira jechuudha. Baay'ee obbo Daani'eel isinis muuxannoo gama abbootii alangaatiin jiru irraa osoo nu kaasan maali sababni namni tokko erga haphisaa qabameen booda battalumatti mana murtiitti dhiyaachuu dadhabu? Namni tokko yakka tokko shakkamee to'atamee sirna mana murtii fuulduratti dhiyeeffamuu dhabuu yeroo dheeraadhaaf ka jedhu adda baasnee ilaaluu dandeenya. Namni tokko fedhii biraatiif waan seerri eegu san akka hin goone dursa seerri hanga danda'e kaayyoo isaa galmaan gahuudhaaf akka isa dandeessisutti bocama. So namni tokko maal duubatti yaadeeti isa duuba yaada akka fedhii akkamiitii jira mootiifiin isaa maali ka jedhu. So adeemsa kana keessa fakkeenyaaf namni tokko to'atamee mana murtiitti sa'a 48 keessatti dhiyaachuu qaba. Kuni istaandaardii addunyaati. Seera biyya keenyaatiinis waan ka'an. Kana galmaan gahuudhaaf maaltu barbaachisaa hoonaan jette waa lama. Tokko political commitmentiin murteessadha akka mootummaa. Legitimeensii irratti illee gaaffii kaasisa. Lama dhuguma nama yakka hojjetellee gaafa boruufistaa mana murtiitti dhiyeessiteetti murteessistullee murtiin sun dhuguma waan jedhame san of keessaa qabaaye san kaasaatii deemsoo gaaffii kana gama lamaaniduu hubachuun baay'ee barbaachisaadha. Waa hundaaf deebii siyaasaa qofa yoo kan kennitu ta'e hin rakkatta. Manni murtii namoota baay'ee wabii eegee fi yookaan ammoo galmeen cufamee gaafa jedhu poolisiin
irra deddeebiidhaan namoota gadi dhiisuu himannaa jedhu maatii irraallee abukaatoo irraallee himama. Maal daangaa kana keessatti waan manni murtii murteesse poolisiin sababni itti hiikuu dhabuuftu jira? Garaagarummaa daangaa gidduu kana jiru irratti mee obbo jettuuf dura carraa haa kennu. Ilkaan mana murtii beekamaadha poolisiidha. Ciniinuu hin danda'u manni murtii ajajni isaa poolisiin hin raawwachiisu bitaanan mootummaan gatii manni murtiyyuu dhaabbachuun isaa gatii hin qabu. Ajajni mana murtii kan raawwachiisu poolisiidha. Kanaaf poolisiin komitmentii professional ta'ee ajaja mana murtii kabajuu, ajaja seera kabajuu akka kanaa horachuu qaba. Wanti seerarra taa'e, wanti seerarratti ifaaf bilisa ta'ee taa'e tokko wanti namni kamuu dubbisee hubachuu danda'u manni murtii aangoon kennamee fi namni kamiyyuu ajaja mana murtii hin raawwadhu jedha taanaan achuma dhaabbata irratti adabuu akka danda'u. Abbaan seeraa hin sodaataa. Poolisiin qawwee qabaa, iskiriptoon qabaa yaada jedhuun taanaan akkuma sila jenne manni murtii walaba miti jechuudha. Manni murtii walaba ta'e jennee dubbanna taanaan qaamni poolisiis qaamni mootummaa kamiyyuu manni murtii walaba jedhee dubbata taanaan afaan guutees dubbata taanaan wanti baramuu qabu yeroo hunda manni murtii walaba poolisiin ajaja mana murtii seerawaa ta'e ni kabaja jennee amanna jechuudha. Kanaaf kun hin ta'u taanaan wanti hubatamuu qabu sirriimatti manni murtii duraan dursee ajaja fakkeenyaaf qaama poolisii ajaja hin raawwadhu jedhe adabee karaatti galchuuf yaalee rakkoon isarra gahee jiraahoo hin jiru maalan godhaane maalan siif godha jechuu dura wanti seeraan sii kenname wanti caffeen taa'ee abbaa seeraa taati kana booddee seera hiiktaa jedhee aangoo sii kenne uummata biratti si kakachiise raawwattee taa'u sodaan kan biraadha. Sodaachuun kan biraadha. Wanta aangoo siif kenname mootummaan aangoon kee kana. Anis yoo ta'e uummatas yoo ta'e namni seeraa ol ta'e hin jiru jedhee erga komitmentii sitti kennee wanta sana raawwattee ta'u namni wanta sana ekspiriyaansiin amma kana qabutti wanti poolisiis haa ta'u qaama kamiyyuu qaama mootummaa olaanaa kamiyyuu haa ta'u manni murtii ajaja mana murtii irra deddeebiin kabajuu dhabuudhaan seera kabajuudhaan adabbii akka sanaa jedhee namni adabe amma waan dhaga'e hin beekon. Baay'ee poolisiin daddabalee ajaja mana murtii fudhachuu diduunsaa meebi maal na godha manni murtii bakka seerri jira garuu mammoonaa adabeen beeku maal na gooti. Tuffiis ta'uu waan danda'uuf ayitiin kun mana murtii Oromiyaas haa ta'u mana murtii federaalaa olaantummaan seeraa biyya kanaaf baay'ee barbaachisaadha jennee hin amanna taanaan manni murtii kabajamuu qaba. Ajajni manni murtii kennu kabajamuu qaba jennee irratti akka lammii biyya tokkotti irratti waliin gallu taanaan baay'ee rakkisaadha jechuudha. Gama obbo Daani'eelittiin deebi'a. Keessattiyyuu poolisiin hidhamaatu harka jiraaf irra deddeebiidhaan ka'a malee abbaa alangaati dhimma kanaan wal qabateetiin poolisii wajjin maqaan isaa kan ka'u yeroo baay'ee maali sababni erga manni murtii wabii kenne yookaan ammoo galmee cufe hidhamaan tokko gadi lakkifamuu dideetiin ajaja mana murtiitiin ala ittiin turuuf obbo Daani'eel asirratti osoo yaada kennitanii sirrittillee keessa beektuu mudannoolee hedduu qabdu jedhee waan yaaduuf. Rakkoon kun eessaa madda yoo naan jette bakka sadan irraayyuu yeroo itti maddu ni jira yeroo tokko. Mana murtiirraas abbaa alangaarraas poolisiirraas haalli itti maddu ni jira. Yeroo tokko maal taasise institutional failure akkuma biyyaatti qabnu akkuma jirutti ta'e institutional failure poolisii abbaa alangaa fi mana murtii gidduu jiru maal uuma yeroo tokko concretely nama yakka hojjechuusaa ragaa qabatamaa irratti qabdu institutional failure kun maal fida effectively mana murtiitti dhiyeessitee manni murtii itti amanee yeroo qorannaa dabalataa akkasii kennu gochisiisuu dadhabuurraa kan madde maal godhanii manni murtii waan isa amansiisuun arganne soo namni kun haa bahu jedha mirga wabiitiin ta'uu danda'a bilisa jedhee haa bahu jedha. Gama poolisiitti gaafa as deebite institutional failure san kabara gochuudhaaf yeroo tokko maal godhama namni kun akka turu godhama. Kuni baay'ee rakkisaadha. Kanaaf furmaata akka ta'u maali? Yoo jettee naaf kaaste yeroo tokko amantaa hawaasni dhaabbilee kanarraa qabu instituushinoota kanarraa qabu dhabuurra yakkamaa kana gadhiistee duuka deemtee ragaa kee
sirriitti gumeessitee deebistee olaantummaa seeraa irratti kabachiisuudhaaf carraalii qabda. Nama tokko yeroo tokko qabdee akka gadhiifamu ta'e jechuun sana booda qorattee seeratti dhiyeessuu hin dandeessu jechuun. Yeroo tokko immoo maal ta'a manuma murtii keessa intirestiin biraa ni jira yeroo tokko clear waan qabatamaadhaan nuquun namaatii ture jechuudha. Namoota mirga wabii hayyamu seerri hin hayyamneef yeroo tokko mirga wabii eegamuuf haalatti godhamu ni jira. Yeroo tokko maaliin wal qabataa fedhii siyaasaa qofa fakkaata. Fedhii siyaasaa mootummaan qaburraa namoota kana akkana akka ta'an waan gochuu fakkaata. Not necessarily yeroo baay'ee akkas miti. Kan hojiin wal qabatee hojiin ijaarsa dandeettii guddaan yoo hojjetame malee rakkoon kun hanga ta'e. Gangalachuun isaanaaf garuu haalota akkanatti bahanii mul'atan kana garuu yeroo tokko really criticize gochuunis baay'ee murteessaadha jedhee yaada garuu maddi rakkoosaa kan garagara iddoo garagaraas maddu ta'uu isaa akkuma hubatamu. Tariitii rakkoolee hanga ammaa ka'e kanniin maaltu fala kan jedhu faloota qabxii 2-3 wantoota gaggabaabsinee kaasuu dandeenyu irratti waan jettan yoo jiraate jenneetiin hin goolabna. Obbo jettu wanni haga ammaa kaasne maaliif? Sasaabirruu, Baarotumsaa, Elomoo Qilxuu, Jaarraa Abbaa Gadaa, Abishee Garbaa, Hayilee Fidaa, Maannoo Mazannir, Hayila Maariyaam Gammadaa, Garasuu Dhukii, Asaffaa Shaaroo Lammii, Batar Abdii, Caalii Shonee, Olii Qaadingee.